Nagaanii fi araarri Waaqayyoodhaa lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba kakuu akkam jirtan? Gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyotu carraa nuuf kennee carraa gurguddaa nuuf laatee yeroodhaa gara yerootti wal gidduutti akka argamnuuf nu taasise. Gooftaa carraa isa akka kanaa nuuf kenneef galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Waaqayyo maal jibba? Maal immoo jaalata? Akkasuma immoo nuti hoo maal jibbina? Maal immoo jaalanna? Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaa maqaan isaa ulfaatu. Ameen. Mee sagalee Waaqayyoo isa jiraataa isa humna hojjetu of keessaa qabu, sabillaa karaa lamaan qarame caalaa isa qara qabu, sagalee Waaqayyoo isa ulfina of keessaa qabuu fi isa humna hojjetu of keessaa qabu walii wajjin ni ilaalla. Waaqayyo yeroo hundumaa waan dubbachuu barbaade, waan haasa'uu barbaade karaa sagalee isaa haasa'a. Ergaa dabarfachuu barbaade hunduma Waaqayyo karaan inni ittiin dabarfatu yoo jiraate karaa dubbii isaati. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Abboonni keenya dubbii Waaqayyoodhaa dubbatanii darbanii jiru. Wanta abboonni keenya dubbatanii darban kun baroota tarkaanfatee, haalota tarkaanfatee, waggoota tarkaanfatee bara baraan jiraataa ta'ee hafe. Sababbiin isaa abboonni keenya haa barreessanii malee, abboonni keenya haa dubbatanii malee, abboonni keenya itti hirmaatanii malee dubbichi dubbii abboota keenyaa osoo hin taane dubbii Waaqayyoo keenyaadha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dubbichi dubbii raajotaa miti, dubbiin dubbii namootaa miti, dubbiin dubbii abboota keenyaa miti. Dubbiin dubbii Waaqayyooti, kan dubbate garuu abboota keenya, raajota keenya. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Raajii Isaayyaasin gaafa laaltan dubbiin inni dubbate dubbii raajii Isaayyaas osoo hin taane dubbii Waaqayyoo waan ta'eef baroota lakkoofsisee, waggoota dheeraa lakkoofsisee har'as raawwatamee, kanaan duras raawwatee, har'as raawwachaa, borus raawwachaa itti deemaa jira. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dubbiin Waaqayyoo baraan, yeroodhaan, haalaan kan daangeffamu miti. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isa kanaaf lallabaa, barsiisaa warri taatan Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Carraa guddaa argattanii gammadaa. Dubbii Waaqayyoo kanaaf lallabaa, barsiisaa, tajaajilaa garagaraa warri mana Waaqayyoo keessatti argattan carraa guddaa Waaqayyoo isinii kenneeraa gammadaa. Carraa guddaa Waaqayyoo isinii laateeraa gammadaa. Sabboonni dubbatanii darban isin immoo akka lallabdaniif carraa guddaa Waaqayyoo isinii laateeraa gammadaa. Carraa Waaqayyoo isinii laate kana immoo tikfadhaa. Carraa Waaqayyoo isinii laate kana immoo eeggadhaa. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen, ameen. Ilaalaa ka. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Sagalee kanaaf ilaalaa sirritti. Sagalee kanaaf hojjettoota warri taatan, sagalee kanaaf warri ergamtan, sagalee kanaaf warri hojjechaa jirtan gammadaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen. Akkasuma dubbii Waaqayyoo isa dubbatamu kana, sagalee Waaqayyoo isa lallabamu kana warri dhaggeeffattanii hojiirra oolchitan immoo gammadaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dubartittiin suni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidhaan gadaameessi si baate, harmi ati ootee guddatte haa gammadu jennaan, yookaan garaan si baate haa gammadu jennaan, Yesuus immoo akkasittiin jedhe, warri dubbii koo dhaga'anii hojiirra oolchan haa gammadan jedhee deebiseef. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen. Haleluuyaa. Gooftaa maqaan isaa ulfaatu. Waaqayyo maal jibbaa, maal jaalata?
Macaafa fakkeenyaa boqonnaa lakkoofsa 16 irratti sagaleen Waaqayyoodhaa yommuu dubbatu akkas jedhee dubbata. Waaqayyo wanta ja'a hin jibbaa jedha. Isa torbaffaa immoo hin ciggaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen, ameen. Waaqayyo wanta ja'a hin jibbaa. Isa torbaffaa immoo hin ciggaa. Hin ciggaa jechuun hamma malee jibbaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin xireeffata Waaqayyo isa akka kanaa kana sirumaayyuu ijuma isaan ilaaluun barbaadu Waaqayyo. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isa torbaffaa kana akka malee jibba Waaqayyo. Ja'an keessaa torbaffaan akka malee isa jibbisiisa. Waaqayyo akka malee wanti jibbu keessaa isa torbaffaarra jirudha. Inni torbaffaarra jiru kun immoo maal inni laata? Isa ja'an erga laallee booda torbaffaarratti ni laalla. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Egaa Waaqayyo wanta ja'a hin jibbaa torbaffaa hin ciggaa arga jedhee booda isaanis kanatti fufanii jiru jedha. Tokko yommuu jennu nama waan guddaatti of ilaalu. Waaqayyo nama waan guddaatti of ilaalu hin jibba. Waan guddaatti kan of ilaalu. Guddaan guddaa caalu. Beekaan beekaa caalu. Danda'aan danda'a caalu. Waaqayyo jira. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni waan guddaatti of ilaalu Waaqayyoon biratti jibbamaadha. Boleessa koo boleettii koo waan guddaatti of hin ilaalini. Guddaa of hin seeyini. Guddaatti of hin lakkaayini. Guddaan Waaqayyo tokkicha. Guddaan mootii ati waaqeffattu Yesuus qofa. Guddaan guddootaa beekaan beektotaa hangafni nagaa Yesuus malee kan biraan jiru. Nama waan guddaatti of ilaalu Waaqayyo hin jibba. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maal jibba tokkoffaa irratti Waaqayyo nama waan guddaatti of ilaalu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sababbiin isaa namni waan guddaa yoo seeyyuu inni guddaa miti. Guddaan Waaqayyo qofa. Haalota darbee kan jiraatu, baroota darbee kan jiraatu, ilmi namaa garuu haalaan, baraan, dandeettiidhaan, beekumsaan, jireenyaan, wanta maraan daangeffamaadha ilmi namaa. Ilmi namaa wanta maraan daangeffamaadha. Barri isa daangessa, jireenyi isa daangessa, haalli isa daangessa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Beekumsi isa daangessa. Wanti addunyaa kanarratti jiru hundi isaa ilma namaa hin daangessa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hamma gammadu duwwaa gammada. Hamma kolfu duwwaa kolfa. Hamma boo'u duwwaa boo'a. Hamma isaaf kenname caalaa darbuu hin danda'u. Ilmi namaa daangeffamaadha. Kanaaf Waaqayyo nama waan guddaatti of ilaalu hin jibba Waaqayyo. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen. Boleessa koo boleettii koo isa Waaqayyo jibbu jibbi. Kan biraa immoo nama waan guddaatti of ilaalu namni illee hin jaalatu. Namni illee nama waan guddaatti of ilaalu, nama guguddisu, nama boqossu, nama gurguddaa ofii jedhu. Ilmi namaa illee hin jibba. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen. Hin jibba. Nama waan guddaatti of ilaalu. Hin jibba. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen. Hin jibba. Lammaffaa irratti arraba sobu Waaqayyo hin jibba. Arraba sobu bara kana keessa arrabni sobu baay'ateera. Kiristaanni hin sobaa Kiristoos duukaa kan bu'e. Duukaa buutonni Kiristoos hin sobu. Ormoonni hin sobu. Warri Kiristoosin hin beekne hin sobu. Warri Kiristoosin hin beekan hin sobu. Jal'oonni hin sobu. Qajeelonni hin sobu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Qajeelota jedhamtee kan sobdu yoo taate jal'ootaan garaagarummaan qabdu. Garaagarummaan qabdu maqaa keetu qajeelota siin jedhame malee maqaa keetu ijoollee Waaqayyoo jedhamee waamama malee jal'ootaan garaagarummaan qabdu. Waaqayyo biratti hin jibbamta. Akkuma jal'oota jibbu illee si jibba. Arraba sobu Waaqayyo hin jibba. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Arraba sobu.
arrabni sobu kuni badaadha. Arrabni sobu kuni badaadha. Dhugaa sitti fakkeessa wanta baay'ee. Dhugaa fakkeessee haasaa wanta baay'ee. Itti mammakee haasaa wanta baay'ee. Dhugaa sitti fakkeessee dubbata wanta baay'ee. Arrabni sobu badaadha. Arrabni sobu nama ajjeesa. Arrabni sobu dhiiga namaa dhangalaasa. Arrabni sobu nama kuffisa. Arrabni sobu boolla namaa qota. Arrabni sobu badaadha yaa joo. Arrabni sobu badaadha. Waaqayyo arraba sobutti sinaa eegu. Arraba sobutti sinaa eegu. Nama sobutti waaqayyo sinaa eegu. Nama soburraa waaqayyo sinaa eegu. Kuni kanaan isiniifan kadhadha. Nama soburraa waaqayyo hunduma keenya nu haa eegu. Namni sobu nama ajjeesa. Namni sobu boolla sii qota. Namni sobu kiyyoo sii kaa. Namni sobu gaafa si ajjeesu hin beektu. Namni sobu gaafa dabarsee si kennu hin beektu. Namni sobu gaafa si fannisu hin beektu. Yihudaa beektu. Yihudaa beektu. Sobduudha be Yihudaan. Sobduudha. Sobduudha. Mala isaa keessaa tokko Yihudaan sobduudha. Guyyaa siif eeggata malee dabarsee si kennuun isaa hin oolu. Guyyaa si eeggata malee si ajjeesuun isaa hin oolu. Guyyaa si eeggata malee si fannisuun isaa hin oolu. Guyyaa si eeggata malee dabarsee si kennuun isaa hin oolu. Boleessa koo bolettii koo waaqayyo arraba soburraa si haa eegu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Arraba soburraa waaqayyo si haa eegu. Arraba soburraa waaqayyo si haa eegu. Waldaa kiristaanaa arraba soburraa waaqayyo si haa eegu. Arrabni sobu badaadha. Sobee si gurguratee si biraa deema. Ati dhugaa sitti fakkaata. Gara laafummaa keetiin faana deemtaati. Billaa sii baatee deema. Buddeenan sii baadhe siin jedha billaa baate. Daabboon sii baadhe siin jedha billaa baate. Summii sii baate waan nyaattu waan gaarii sii qabee dhufe siin jedha. Si soba. Si soba arraba soburraa waaqayyo si haa eegu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Si soba. Cumee baatee sii dhufeeti waan gaariin qabadhee sii dhufe. Shillimaata wayiitan qabadhee sii dhufe. Badhaasa wayiitan qabadhee sii dhufe siin jedha. Si sobabe si ajjeesu barbaada. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Arraba soburraa waaqayyo si haa eegu. Dhugaan siniin jedha arraba soburraa waaqayyo si haa eegu. Arrabni sobu badaadha. Arrabni sobu gaafa inni si ajjeesu hin beektu. Arrabni sobu gaafa inni si gurguratu hin beektu. Arraba soburraa waaqayyo si haa eegu. Arraba sobaan dubbaturraa waaqayyo si haa eegu. Dhugaan siniin jedha qulqulloota. Arrabni sobu badaadha. Arrabni sobu si ajjeesa. Arrabni sobu dabarsee si kenna. Arrabni sobu si fannisa. Arrabni sobu osoo ati gammaddee wajjin hin deemtu. Osoo ati jaalallee kooti jettu summii si nyaachisa. Osoo ati fira kooti jettu hiriyyaa kooti jettu mucaa kooti jettu dabarsee boodlan taane keessa si kaaya. Waaqayyo arraba soburraa si haa eegu. Arraba soburraa waaqayyo si haa eegu. Arrabni sobu badaadha yaa ijoollee. Arrabni sobu badaadha. Arrabni sobu badaadha. Badaadha arrabni sobu. Arrabni sobu badaadha. Waaqayyo kanarraa si haa eegu. Isa akka kanaa kana waaqayyo hin jibbaadha macaafa. Maal? Arraba sobu waaqayyo hin jibba. Isa sobaan kakatu be. Sobaan sii kakata. Sobaan waadaa sii gala. Sobaan si jaalata. Sobaan dhadhaa si dhiba. Arrabni sobu nama hin quuqu. Arrabni sobu nama hin quuqu. Suuta jedhee si seena akka summii. Arrabni sobu badaadha yaa joo. Kanaaf waaqayyo wanta jaa'in jibbaa isa torbaffaa hin ciggaa jedha. Isa keessaa meeqa laallee jirra? Isa jalqabaa irratti nama waan guddaatti of ilaalu jennee ilaalle. Lammaffaa irratti arraba sobu jennee ilaalle. Sadaffaa harka dhiiga nama balleessaa hin qabnee dhangalaasu. Harka dhiiga nama balleessaa hin qabnee dhangalaasu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo hin jibba. Hin jibbu. Qaayeen
dhiiga obboleessa isaa isa kan balleessaa hin qabne dhangalaaseera. Yesuus maannoo Yihudaan Yesuus Kiristoos nama balleessaa hin qabne ajjeeseera. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Laala harka dhiiga nama balleessaa hin qabne dhangalaasuu Waaqayyo hin jibbaa nun jedha macaafa. Hin jibba Waaqayyo isa kana. Labboleessa kobboleettii ko waan Waaqayyo jibbu jibbi. Waan Waaqayyo jaalatu immoo jaaladhu. Arraba sobu Waaqayyoon jibba kan hin jedhe arraba dhugaa jaalatu dhugaa dubbatu immoo Waaqayyoon jaalata. Nama waan guddaatti of ilaalu Waaqayyoon jibba kan hin jedhe nama gad of deebisu immoo Waaqayyoon jaalata macaafa. Nama gad of deebisu Waaqayyoon isa qaba. Nama waan guddaatti of ilaalu immoo gad ishii deebisa Waaqayyo. Hin yaadattu ergamoota keessaa isa beekamaa hangafa ergamootaa kan ture Lucifer Waaqayyo dhahee gad isa deebise. Kumaatama wajjin dhahee isa gad darbate. Maaliif of tuulummaa isaatirraa kan ka'e kufe inni har'allee dhaloota keessa galee hojii isaa hojjechaa jira. Hojii of tuulummaa, hojii sobaa, hojii harka dhiiga harka dhiiga nama balleessaa hin qabne dhangalaasuu kana hojii dhiiga nama balleessaa hin qabne dhangalaasuu kana har'as seexanni hojjetaa hojjechaa jira. Har'as namootatti fayyadame hojjechaa jira. Har'as inni bara Qaayil ture jira. Har'as inni bara Yesuus ture jira. Har'as Qaayil Abeelin ajjeese. Yuudaan Yesuusin gurgurate. Akka inni duuf dabarsee kenne. Harki isinitti na kenne. Caalaa cubbuu qabade Yesuus. Kanaaf buloota ko nama dabarsee nama hin kennine Waaqayyoon jaalata. Dabarsitanii waliin kenninaa dha macaafa. Nama dabarsee nama hin kennine Waaqayyoon jaalata. Arfaffa garaa kee qaamaa yaadee qopheessu. Abeet. Maal? Garaa maal qopheessu? Akeeka hamaa yaadee qopheessu. Waan sin ajaa'ibu keessa garaa namaan beektan. Irmoo laaltanii wajjin taphattu malee. Mee Qaayiliin ilaalaa. Abeeliin obboleessa isaatiin kootti bakkeetti baana. Maal jetti ijoolleen bara keenya keessa wakii deemna minaan jedhu karaarra walii gad deemanii. Iddoo bashannanaa dhaqnaa. Mee achi deemnee qilleensa fudhannee deebinaa. Yesuusidhaaf galanni guddaa. Waan sin ajaa'ibu Qaayil obboleessa isaa Abeeliin kottu mee achi deemnee bashannannee dhufnaa. Karaa isaatti garuu akeeka hamaa yaadee qopheesse. Garaa isaa keessatti garuu billaa baatee deemaafi. Garaa isaa keessatti garuu Qaayil Abeeliin ajjeesuudhaaf karoora baafatee. Abeeliin ajjeesee dhiiga isaa bakkeetti dhangalaasee biraa deebi'uudha. Obboleessa Yoosefiin ilaalaa. Yoosefin badeetti gaafa argan. Yoosef obboloota koo argeera. Na simatu obboloonni koo, na jaalatu obboloonni koo jechaa deema Yoosef. Isaan garuu boollatti saganna jedhanii mari'atanii isa eegan. Hin ajjeefna jedhanii mari'atanii isa eegan. Boollatti saganna jedhanii mari'atanii isa eegan. Dabarsanii gurguratan haadha isaanii obboleessa isaanii. Hin gurguranii gatii xiqqootti gurguranii biraa deemanii nama boruu nama mul'ataa. Gurguratanii biraa deemanii booddee garuu harkuma isaatti dhufanii gugguufanii. Ilaa obboloota koo har'a warra isin gurguratan laaltanii gaddinaa. Har'a warra akeeka hamaa garaa hamaa isinii qopheessan laaltanii boo'inaa imimmaan keessan isin dhangalaasinaa dhiisaa bira darbaa. Guyyaan tokko jira guyyaa isaan dhufanii gugguufan. Guyyaan tokko jira guyyaan Waaqayyo mataa sin taasisu. Guyyaan tokko jira guyyaa Waaqayyo sin yaadatu. Guyyaan tokko jira guyyaan Waaqayyo jalloota adabu. Guyyaan tokko jira dhiisaa. Hin gaddinaa dhiisaa. Hin boo'inaa dhiisaa.
Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni baay'ee kanatti cabeera. Hiriyaa kiyyalee soofaan adeemu, hiriyaa gaa'ilaa jettanii soofaan adeemtan, hiriyaa tajaajilaa jettanii soofaan adeemtan, waliin tajaajilaa turre soma jettan, waliin lallabaa turre soma jettan, waliin hojjechaa turre soma jettan, hiriyaa gaa'ila kiyyaate soma jettan, waliin turre soma jettan. Garaa keessatti inni garuu billaasii qopheessee gaaf tokko waraanee si ajjeesa. Waraanee si ajjeesa gaafa tokko. Gaafa tokko waraanee si ajjeesa. Osoo atin beekin gaaf tokko waraanee si ajjeesa. Maaliif? Garaana kee qaamaa yaadee qopheessuun beekamu. Hin beekamu bira sitti fakkaata. Hin beekamu riyyaa kee fakkaata. Hin beekamu. Afaan isaatiin si kuula. Arraba dhadhaa dibatee si wajjin jiraata. Hin beekamu, hin beekamu, hin beektu ati. Bayyaalessa kiyyaati hin beektu. Hin beektu. Hin beektu. Garaa kee qaamaa yaadee qopheessu Waaqayyo hin jibba. Beekabbaan arfaffaan garaa akeeka hamaa yaadee qopheessu. Waaqayyo maal godhaa? Hin jibba. Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin jibba. Baay'ee namatti ulfaata jaran. Hin jibba. Shanaffaa miila waa namaa gochuudhaaf ariifatu. Maaloo bee macaafumarraa hin dubbisaa jira yaa saba? Macaafa fakkeenyaa 6:17 irraa. Macaafa fakkeenyaa 6:16 isa jirudha jechuudha. Shanaffaa miila waa namaa gochuudhaaf ariifatee fiigu. Waa namaa gochuudhaaf ariifatee fiigu. Waaqayyoon jibbu. Boleessa gobboleettii ko waa namaa gochuuf hin ariifatin. Waan jallaatti hirmaachuuf hin ariifatin. Turii dhaabadhuuti ilaali meel tokko tokko. Dhaabadhuu ilaali gara inni itti goru. Wani tokko yommuu ka'e ariifattanitti hin galinaa. Dhimmi tokko gaafa ka'e ariifattanitti hin lixinaa. Dhaabadhaati ilaalaa dhimma san gara inni itti ba'u. Dhimma san xumura isaa ilaalaa. Dubbii ittiin ariifatinaa, dubbii bubbulchaa. Ittiin ariifatinaa. Ariifattanii murtoon kaa'inaa. Bubbulchaati ilaalaa. Tursiisaati ilaalaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Miila waa namaa gochuudhaaf ariifatu Waaqayyo hin jibba. Hin ariifatin waa namaa gochuudhaaf. Hin fiigin waa namaa gochuudhaaf. Of eeggadhu, haminarraa of eeggadhu. Macaafni qulqulluun yommuu dubbatu karaa jallootaarra kan hin deemnedha. Gammachuu qaba karaa jallootaarra kan hin deemne. Daandii isaa irra kan hin ijjanne. Tarree isaanii kan hin dhaabanne. Isaanii wajjin kan hin hirmaanne. Tokkummaa isaa wajjin kan hin qabaanne. Inni gammachuu qabaadha. Faarsaa Daawit tokko tokko irratti jechuudha. Gammachuu qaba obboleessa koo. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gammachuu qaba namni tarree jallootaan dhaabanne. Jallootaa wajjinis kan hin hirmaanne inni gammachuu qaba. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf miila waa namaa gochuudhaaf ariifatee fiigu kana Waaqayyoon jibba. Isa Waaqayyo jibbootis jibbi ittiin hirmaatin. Jaaffaa nama sobaan nama irratti dhugaa ba'u. Nama maali? Nama sobaan nama irratti dhugaa ba'u. Isa soba gadi jijjisu. Waaqayyo hin jibbu. Nama sobaan dhugaa nama irratti ba'u. Osoo atin gootiin godhin godheera. Osoo atin dubbatin dubbateera. Osoo atin jedhin jedheera. Osoo atin raawwatin raawwateera. Osoo atin haasayin haasayeera. Osoo atin balleessin balleesseera. Osoo atin ajjeesin ajjeeseera jedhanii maal kan godhan? Kan sitti murteessan. Yesuus Kiristoos wanni inni ittiin kassasame hundisaa Yesuus Kiristoos hin goone. Godheera inni itti murteessan. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Paawuloosin, Phexrosin, Yaaqoobiin, Esxifaanosin abboota keenya kan ajjeefaman baay'een isaanii wanta isaaniin goone godhan jedhanii itti muranii ragaa sobaa irratti ragan. Paawulosin ragaa sobaatti raganiiru.
kana godheera dani ragaa soba dige itti bitamani Yesus Kristos du'a gaafanni ka'u du'aan kaane dani ragaa soba gazzaban mallaqaan bitamani ragaa soba Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u osoo atiin qoodiin qooddeerta siin jedhu osoo atiin dubbatin dubbatteerta siin jedhu Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen arrabni sobu inni soba gadi jijjisu kuni badaadha Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u namni sobu sobaan dhugaa kan namarratti ba'u inni soba gadi jijjisaa oolu kuni badaadha irraa of eeggadha nama tokko haal tokko yommuu inni sobu gorsi lammaffaa yommuu inni sobu gorsi shanaffaa yommuu inni sobu gorsi arfaffaa gaafa irraa itti deebi'u irraa of eeggadhu arfaffaa sobatti gaafa inni deebi'u irraa of eeggadhu baay'ee gorsiteerta amma booda irraa of eeggachuu sirra jira jechuudha amma booda gorsuu miti irraa of eeggatta amma booda gorsuu miti karaa isaarraa gorta macaafatu jedha ofii keessanii muyyuu karaa namichaa akka hin qabanne of eeggadhaadha hamma gorsite sana booda namichi gaafa didu karma isaa gadhiista karaa isaarraa gorta macaafatu jedha kana macaafatu eeyyamu irdhiistee irraa gorta maaliif barumsa isaa ilaalcha isaa soba isaa san akka hin fudhanneefatuyyuu isaan akka hin banneefatuyyuu isaan karaarraa akka hin gorreeffatu of eeggattaa jechuudha uleessa of eeggadha fayyina kee eeggadhu Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u eeggadhu fayyina kee jaaffaa maal isiniin jedhe nama sobaan dhugaa namarratti ba'u isa soba gadi jijjisu waan hin jirre bakka ta'eera akkana ta'eera akkas Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen sobaan ragaa namarratti warra ba'an sobaan wanta nama kan namatti murteessan Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u sobdoota jalloota sobaan himatan sobaan nama himatu Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u sobaan nama himatu sobaan ragaa ba'u isaan akkasii kana Waaqayyoon salphisa hin jibba Waaqayyo isaan akka kanaa kana hin salphisa immoo Waaqayyo Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen hin salphisa Waaqayyo hin salphisa torbaffaa fi inni dhumaa immoo akkas jedha nama gargar ba'uu obboloota gidduutti facaasuudha torbaffaan inni Waaqayyo akka malee jibbu sun torbaffaan inni Waaqayyo ciggaa'u sun torbaffaan kuni ciggaasisaadha Waaqayyo kuni ciggaasisaadha isa jaaniin jibbisiisaadha Waaqayyo isa torbaffaa kana ciggaasisaadha kuni ciggaasisaa hammaa ol jibbe Waaqayyo hammaa ol jibbe Waaqayyo kuni ciggaasisaadha Waaqayyo kuni maalidha ciggaasisaadha gargar ba'uu obboloota gidduutti kan facaasu obbolootaaf obboloota kan walitti naqu haadhoo garaa walii kan balleessu wayyoo Waaqayyo sinaa oolchu dhugaan siniin jedha Waaqayyo sinaa oolchu nuti agarree taasofna warri agarre yoo jiraatta Waaqayyo sinaa oolchu badaadha obboloota gidduutti maal kan facaasu gargar ba'umsa obboloota gidduutti kan facaasu obbolaa lamaan gidduu seene warra wal jaalatan gidduu seene warra waliif galan gidduu seene warra waliin jiraatan gidduu seene warra tokkummaa qaban gidduu seene warra jaalala qaban gidduu seene gargar kan dhiibu fira fakkaatee seena gaafa seena lamaan iyyuu gargar dhiiba isa sitti hime kaanitti hima sitti kan biraa hima kaanitti kan biraa hima siin waan biraa jedha kaaniin immoo waan biraa jedha Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen badaadha inni akka kana badaadha waldaa kiristaanaa keessa jira beeonni akkana waldaa kiristaanaa keessa galeera bara keenya kana keessa gargar ba'uu obboloota gidduutti facaasan magaaluma mana keessa jiraatu kana keessatti
namoota addaan kan dhiiban hojii isaanii kan godhatan isa kana jechuudha. Guutaniiru. Isa kaaniin kaan jedhanii isa kaaniin kaan jedhan. Isa kaaniin kaan jedhanii isa kaaniin kaan jedhan. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Isa kaaniin kaan jedhu isa kaaniin kaan jedhanii gargar dhiibu. Dhiyoo kana nama lama walitti buusan. Inni kun illee qomatti ittiin odeera, sun illee qomatti ittiin odeera mataa baatee deema. Maaliif? Kanatti kan haasaan kan biraa, kanatti kan haasaan kan biraati. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ekkalee maaliif waliin oduu waaliif jaalalli isaanii maaliif qabbanaa'e jennee gaafa gaafannu tokko keessaa akkana naan jedhee. Inni akkana siin jedhee akkana naan jedhee. Sakani maal taate kalee wajjin himannan akkana naan jedhee innis immoo jisii jedheera naan jedheera nama manamarraa hin dhagaye nama manama anas kan jaalatu sas kan jaalaturra nama manamarraa hin dhagaye dhuguma nama manarra dhageesse nama kana baasaa nama kana eenyudha namni kana jedhe jara lamaan waliif finnee baasaa gaafa jennuuni kalee naan jedhee jetteeni jennaan hin jedheeni jira. Eessaa muute? Isarraa hin fuudhe jechuudhaaf hin jenne waan ta'eef ofii isaatii faxxaree haasa'e. Ofii isaatii uumee haasa'e waan ta'eef ofii isaatii saalfatee. Oromoo yommuu mammaaku daabboo fi salphina abbaa irratti cabsanii jedha. Irratti cabsa. Obboleessa keessanii waa'ee obboleessa keessanii wanta hamaa qabatanii gara keessa yommuu dhufan waa'ee obboleessa keessanii wanta hin taane qabatanii gara keessa yommuu dhufan walitti fidaatiin jetteertaadhaat irraa bara namicharraa dhagaa badheematti nama waliin baqatinaa jiran seexanni hojii guddaa hojjechaa jira badheetti waliin baqatinaa baasiidhaani haxaree warra haasa'u uumee warra haasa'u uumaniituma bakka dubbii uumanii obboloota gargar ba'a. Isa kana waaqayyo hin ciggaa. Hamma malee jibba waaqayyo. Hoo amma malee waaqayyo bakka hin jibba. Namsee ijjig ትጸየፋለች ይችላል ማለት ነው። እጅግ ይላል ትጸየፋለች። ስድስቱን ነገር እጠራለሁ። ሰባተኛው ግን ነምሴ እጅግ ነገር እጅግ ትጸየፋለች። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይህ በቃ ጠያፍ የሆነ ነገር አስጠልይ ነገር ነው። ይበቃ ሚያስጠላ ብሎት ወንታ ከከናራ ኦፋ ይገን ወንታ ማከሲራ ኦፊ ኬኛ አይገን waaqayyoon waa gargaaru akka ofii keenya eeggannuuf waaqayyoon waa gargaaru waan waaqayyo jibbu nus haa jibbinu akkasitti waaqayyoof hojjenna. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaadhuma kana keessatti gara oliitti dubbisee tan xumura. Lakkoofsa meeqarraa hin dubbisnitti fakkaata? 12 hin kaasee dubbisa. Kutaadhuma kana keessa fakkeenya 6 lakkoofsa 12 Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kaaseen dubbisa. Akkasidha. Namni waa'ee hin baafne namni jal'aan arraba isaa isa micciiramaa fudhatee asiifachi adeemaa jira. Namni jal'aan namni waa'ee hin baafne arraba isaa isa micciiramaa sana fudhatee asiifachi deemaa jira. Maal gochuuf? Gargar kutuuf, diiguuf, balleessuuf, qaluuf, awwaaluuf. Maal fudhatee deemaa jira? Arraba isaa isa jal'aa waa'ee hin baafne sana maal godha? Fudhatee asiifachi deemaa. Namni waa'ee hin baafne namni jal'aan arraba isaa isa micciiramaa fudhatee asii fi achi deema. Nama akkanarraa of eeggadha. Achitti waan biraa kan haasa'u, asitti kan biraa kan haasa'u, kan qoodu, gargar kan baasu irraa of eeggadha. Isin gurgurata. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. 13 irratti immoo akkasidha. Fakkeenya 6:13. Ija isaatiin hin hawwata. Miila isaa hin raasa. Abeet. Osoon dubbatiin sii godha. Osoon dubbatiin qoricha sii qota.
ija isaatiin in hawwata, miila isaa irraas quba isaatiin in agarsiisa. ሳይናገር በቃ ልክ ሲገልጭ ሲብራዴ ሚላን ኢጃን ቁባን ዱቢን ባለ ነምኒ ጉድ hindubbatu namichaan kun hindubbatu tan namni ekeleen be hindubbatu nama gaariidha itti atitti maxxantaan nama gaariidha be inni hindubbatu ekeleen nama gaariidha hindubbatu qubaa osoo afaan keessis hin ciniinu jettee dubbattaan nama gaariidha ekeleeni osuma quba afaan isaa keessa gooteyyuu sin ciniinuu jetta garuu arrabni isaa osoo hin dubbatin ijaan miila isaatiin quba harka isaatiin immoo lafarraa si balleessa kiyyoo guddaa keessa si gata macaafni maal hin dubbatinii waa hundumaa dubbateera nutu hubachuu dadhabe malee badaadha namni akka kana miilaan ijaan miilaan qubaan sadan kanaan nama ajjeesa maaliidhaan osoo homaan dubbatin osoo dubbii afaan isaa keessaa hin baasin osoo jecha tokko afaan isaa keessaa hin baasin arrabsoo tokko osoo afaan isaa keessaa hin baasin jecha tokko afaan isaa keessaa osoo hin baasin ija isaatiin miila isaatiin quba isaatiin qofaan milikkita agarsiisuudhaan daaraa si godhee si biraa deema. Wayyoo nama akkanarraa waaqayyo sin haa eegu. Nama akkanarraa waaqni yoo sin eege malee sin beektanii of hin eegdan waaqayyo sin haa eegu maqaa Yesuusiin. Nama hamaa akkanaa kanarraa waaqni yoo sin eege malee ofii keessanii beektanirraa of eeggachuu hin dandeessan. Badaadha namni akka kana. Badaa macarrashaa badaa. Wayyoo waaqayyo nu haa oolchu. Dhugaa waaqayyo nu haa oolchu. Waaqa jiraatan nu haa oolchu. Nu haa oolchu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yoo inni nama oolche malee namoonni akka kanaa kun badoodha. Akka malee badaadha. Badaadha. Ija isaatiin, miila isaatiin, quba harka isaatiin lafarraa si balleessee si biraa deema. Ati garuu fira kiyyaa, antii kiyyaa, jaalallee kiyyaa, abbaa manaa kiyya yookaan haadha manaa kiyya jechuu ni dandeessa. Badaadha nama akka kanarraa waaqayyo sin haa eegu. Haadha manaa ta'uu dandeessa. Abbaa manaa ta'uu danda'a. Hiriyaa jaalatu ta'uu danda'a. Fira kee ta'uu danda'a. Abbaa kee ta'uu danda'a. Haadha kee ta'uu danda'a. Irraa waaqayyo sin haa eegu. Badaadha namni akka kana. Yesuusiidhaaf galanni guddaadha. Badaadha. Boolla sii qotee si biraa deema. Micciirrabummaa garaa isaa keessa jira. Yeroo hundumaa haaminaan ni korata. Gargar ba'uu nama gidduutti hin facaasa. Yesuusiidhaaf galanni guddaadha. Micciirrabummaa maal godhaa garaa isaa keessa? Micciirrabummaan garaa isaa keessa jira. Garaa isaa keessa micciirrabummaa waan jiruuf yeroo hundumaa haamina korata. Haamina yaada, haamina karoorsa. Sana booda'oo gargar ba'uu nama gidduutti facaasaa. Waaqayyo kanarraa eessinaa oolchu. Badaadha wanni kunis. Waaqayyo sinaa oolchu. 15 Macaafa fakkeenyaa 6:15 waaqayyo namoota kanaaf maal kaa'e? Wanta amma ammaatti ilaalaa turree fi waaqayyo namoota kanaaf maal isaaniif kaa'e? Carraan namoota kanaa, dhumni namoota kanaa maalidha? Namoota akka kanaa kana waa'ee isaanii dubbachuun kan namatti ulfaatu namoota akka kanaa kana xumurri isaanii maalidha jedhee macaafni gaafa kaa'u lafa kaa'e. Maal jedhe? Kanaafis badiinsi dingata isaanitti hin dhufaa. Caba fayyaa hin qabne hin cabaa jedhee macaafni lafa kaa'e. Kanaafis badiinsi dingata isaanitti hin dhufaa.
badiinsi isaan itti yaadin akkuma isaan namni osoo itti yaadin nama balleessan waaqayyollee osoo isaan itti yaadin isaan balleessa. Akkuma isaan itti nama kaa'anii beeku. Namoonni kun osoo namni isaa irratti hin beekin boolloo nama qotanii itti nama gatu. Waaqayyollee maal godhe jara kana wama isaan facaasan akka hammatan taasisa. Waan facaasan akka hammatan. Yesuusiidhaaf galanni guddaadha. Badiinsi dingata isaanitti dhufa caba fayyaa hin qabnes hin cabu. Badiinsa dingatatti dhufa isaan balleessa. Caba fayyaa hin qabnes ni cabu. Baay'ee cabaniif hiriyaa gadi ta'aniif firaa gadi ta'aniif qoosaa ta'u. Kan qoosaa ta'u kan yeelloo ta'u. Kan namni hunditti qoosu abeetidha. Amma seexanni jabaa ture. Ulfina qabeessa ture. Amma namni martuu seexanatti hin qoosa. Kan itti qoosan kan tuffatame ta'ee argame. Maaliif? Karoora inni karoorsetu garaasaa keessatti karoora inni karoorse karoora badaa waan ture. Mafanqila mangistii waaqayyo irratti gaggeessuudhaaf yaade garaasaa keessatti yaade waaqayyo garuutti beeke malee wanti waaqayyo alaa dhokatu garaa keessattis yaadde ol baastee dubbaste wanta waaqayyo alaa dhokatu waan hin jirreef ergamoonnis ta'e ilmi namaa waan waaqayyo alaa dhoksuu danda'u qabu waan ta'eef waan inni garaasaa keessatti yaade waaqayyo isa beekee gadi isa darbate. Mafanqila mangistii jedhama. Mootummaa waaqayyo garagalchee ofii isaatii mootummaa bara baraa ta'uu barbaada. Kanaaf waaqayyo badiinsa itti yaadamin itti fidee isaan balleessaa. Caba fayyaa hin qabne immoo isaan cabsaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen 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 ameen. Waaqayyo kanneen namoota akka kanarraa waaqayyo sinaa eegu. Waaqayyo sinaa eegu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hunduma keenya waaqayyo nu haa eegu. Waaqayyo nu haa eegu. Waaqayyo hunduma keenya nu haa eegu. Dhugaa isiniin jedha Waaqni hunduma keenya nu haa eegu. Jarri akka kanaa kuni badaadha waan ta'eef. Jarri akka kanaa kuni badduudha bakka. Waaqayyo sinaa eegu. Waaqayyo sinaa eegu. Dabalee irra deddeebi'een jedha. Waaqayyo Waaqni mootiin maccaa sinaa eegu. Namoota akka kanarraa waaqayyo sinaa eegu. Jal'oota akka kanarraa waaqayyo hunduma keenya nu haa eegu. Gooftaan sinaa eebbisu guddaa akkas hin jaalladhu sin kabaju. Sinuu gaarii gootanii beektu ayyaanni Waaqaa hunduma keessaniif haa baay'atu. Naaf eebbifamaa. Toleessa keessa gammachuu urgeedha. Lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 912 99 1049 yoo ta'an argachuu dandeessu. Waaqayyo hunduma keenya namoota akka kanarraa nu haa eegu. Isa waaqayyo jibbu nus haa jibbinu. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Jabaadhaa. Ayyaana Waaqaa keessan haa tura. Garaa keessan waldoolee onlaayinii hundumaa irratti sagalee kana sheer godha. Kallattii hundumaan namni hundumtuu akka dhaggeeffatu. Ergaa yerooti. Ergaa yeroo kanaati. Ergaa ammatti barbaachisuudha waan ta'eef nama hundumaaf sheer godhaa dhaqqabsiisaa. Gooftaan sinaa eebbisu. Waaqayyo sinaa eebbisu. Fuula isaa siniif haa ibsu. Gooftaan ayyaana isaa siniif haa baay'isu. Waaqayyo namoota akkanarraa sinaa eegu. Fuula isaa siniif haa ibsu. Gooftaan sinaa eebbisu naaf eebbifamaa jabaadhaa.